Itoophiyaan karoora alergii gaazii uumamaa Ogaaden Jibuutii haquu beeksifteem. Ministeerri mootummaa Itoophiyaa karoora isaa bara 2022 keessatti Ogaaden irraa gaazii uumamaa ujummoo dheerina kiiloomeetira 767 qabuun gara Jibuutiitti erguuf ture haquu beeksiseem. Karoorri kun haqamuu isaatiif sababni guddaan hanqina maallaqaa fi hojiirra oolmaa piroojeektichaa keessatti harkifannaan mudachuu ibseem. Rakkoon niwukilaraa hammaachaa dhufuun Iraanii fi eejensii atoomikii idil addunyaa gidduutti wallabdeen gadi fagaachaa dhufeera. Iraanii fi biyyoota dhiyaa gidduutti wallabdee hammaate keessatti pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan tumsi eejensii anniisaa atoomikii idil addunyaa waliin taasisan guutumatti adda cituu beeksisaniiru. Itoophiyaan karoora alergii gaazii uumamaa Ogaaden Jibuutii haquu beeksifteem. Ministeerri mootummaa Itoophiyaa karoora isaa bara 2022 keessatti Ogaaden irraa gaazii uumamaa ujummoo dheerina kiiloomeetira 767 qabuun gara Jibuutiitti erguuf karoorfatee ture. Karoorri kun haqamuu isaatiif sababni guddaan hanqina maallaqaa fi hojiirra oolmaa piroojeektichaa keessatti harkifannaan mudachuu ibseem. Akkasumas karoorri kun haqamuun dandeettii Itoophiyaan alergii gaazii uumamaa irratti galii argachuuf qabdu dhaabsisuuf bu'aa dinagdee biyyattii irratti dhiibbaa fideera jedhameem. Akka ibsa ministeera albuudatti Itoophiyaan kuufama gaazii uumamaa guddaa bishaan Ogaaden Qalubii fi Hilaalaa keessaa qabdi. Albuudonni kunneen waggoota 50 oliif oomisha xaa'oo humna ibsaa maddisiisuuf boba'aa adda addaa oomishuuf gahaa ta'uu himameera. Ministeerichi humna elektirikaa Itoophiyaa waliin ta'uun gaazii uumamaa humna ibsaa taasisuuf fedhii fi karoora jiru ifatti ibseera. Kunis gaazii uumamaa biyya keessaa oomishame hojii misoomaa keessatti akka tajaajilu agarsiisa. Itoophiyaan yeroo ammaa oomishaalee boba'aa biyya alaarraa galchuu irratti hirkattee jirti. Kanaaf waggaatti doolaara biliyoona 4 ol baasuun biyyattiin rakkina keessa akka turtu taasiseera. Tarsiimoo haaraa mootummaan hordofaa jiru ammoo qabeenya biyyattii biyya keessatti misoomsuuf galii mootummaa guddisuuf xiyyeeffannaa cimaa kennaa jira jedhame. Mamanni haaraan kun qorannoo bal'aa gaggeessuun damee alergii biyya keessaa ijaaruuf investimentii seektara kana keessatti jajjabeessuu irratti kan fuulleffate ta'uun hubatameera. Rakkoon niwukilaraa hammaachaa dhufuun Iraanii fi eejensii atoomikii idil addunyaa gidduutti wallabdeen gadi fagaachaa dhufeera. Iraanii fi biyyoota dhiyaa gidduutti wallabdee hammaate keessatti pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan tumsi eejensii anniisaa atoomikii idil addunyaa waliin taasisan guutumatti adda cituu beeksisaniiru. Murtee cimaan kun kan dhufe haleellaa waraanaa Israa'el waxabajjii 13 iddoowwan niwukilaraa Iraan irratti raawwatteef duula boombii USA dhaabbilee ijoo Iraan irratti xiyyeeffatte booda. Itaataarraa pirezidaantii Faransaay Imaanu'eel Maakroon waliin bilbilaan kan haasa'an pirezidaantiin Iraan kun amala daayirektarii olaanaa eejensii atoomikii idil addunyaa Raafaayil Giroosii hordofan qeeqanii dhiiga fi haqa kan hin qabne jechuun ibsaniiru. Dabaluunis ejensichi Iraan irratti ejjennoo siyaasaa fudhateera jechuun himatanii. Pezeshkiyan murtee paarlaamaan Iraan tumsa eejensii atoomikii idil addunyaa waliin qabu addaan kutuuf murteesse gocha Giroosiif deebii uumamaa ta'uu ibseera. Kunis abbaa biyyummaa fi amantaa Iraan to'annoo idil addunyaa irratti qabdu miidheera jechuun ibseem. Waxabajjii 12 haleellaan Israa'el raawwachuuf guyyaa tokko dura ejensiin atoomikii idil addunyaa murteesseen Iraan dirqama niwukilaraa ishee hin baane jedhee ture. Qondaalonni Iraan tarkaanfii kana loogii fi siyaasaan kan godhame jechuun balaaleffatu. Waxabajjii 24 dhukaasa dhaabuun Iraanii fi Israa'el gidduutti hojiirra oolus garuu miidhaan dippiloomaasii sana dura raawwatamee ture. Miseensonni mana maree Iraan haleellaa Israa'elii fi haleellaa xiyyaaraa USA booda raawwatte kaasuun tumsa eejensii kana waliin taasisan akka adda citu sagalee kennuun saffisaan deebii kennaniiru. Iraan ejensichi haleellaa kana irratti callisee ilaaluu qeequun itti gaafatamummaa akka fudhatus gaafattee turte. Rakkoon kun kan hammaate hoogganaan eejensii atoomikii idil addunyaa Raafaayil Giroosii iddoowwan niwukilaraa Iraan boombiin itti darbatame daawwachuuf hayyama gaafachuu isaatiin. Qondaalonni Iraan gaafii kana mallattoo yaada hamaa jechuun kuffisaniiru. Gaazexaan Iraan kan baay'ee beekamaa ta'ee fi Kayaan jedhamu Giroosii yookiin inspektaroota eejensii atoomikii idil addunyaa irratti doorsisa ifa ta'e kenne. Giroosiin basaasaa Israa'el ta'uu himate ajjeefamuu akka qabullee yaada dhiyeesse. Deebii kanaaf Faransaay, Jarmanii fi Biriteen balaa Giroosii irratti dhufuuf jiru cimsanii balaaleffachuun Iraan nageenyaaf tasgabbii hojjettoota eejensii atoomikii idil addunyaa akka mirkaneessitu gaafataniiru.
mootummaan Faransaay Iraan sakatta'iinsa akka hayyamtuufim iftoominatti akka deebitu irra deebi'ee waamicha dhiyeesse. Dhimmoota misaayila baalaastikii fi niikuleeraa irratti mariin tasgabbaa'aafim kan haaromfame akka barbaachisu cimsee dubbate. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron dhukaasa dhaabuu kabajuufim rakkoo niikuleeraa gadi fagoo ittisuuf hojiin eejensii atoomikii idil addunyaa Iraan keessatti hojjetu saffisaan akka hojii eegalu gaafataniiru. Bihimaan ministeera dhimma alaa Ismaa'eel Baagaayii ibsa guyyaa irraa kennaniin murteen paarlaamaa Iraan eejensii atoomikii idil addunyaa waliin hariiroo adda kutuuf murteesse aarii fi yaaddoo uummata Iraan kan calaqqisiisu ta'uu ibsaniiru. Akkasumas Ameerikaa fi Awurooppaan faayila niikuleeraa Iraan irratti mala siyaasaa fayyadamuun isaanii balaa nageenyaa Iraan mudate tuffachuu isaanii agarsiisa jechuun komate. Akkasumas Baagaayiin nageenya inspektaroota eejensii atoomikii idil addunyaa irratti yaaddoo guddaa kaasaniiru. Humni gaaga'ama boombii USA fi Israa'el aga ammaatti hin madaalamne lubbuun isaanii akkamitti eegamuu akka danda'u gaafii kaaseera. Dhimma kana keessaa tokko nageenyi fi tasgabbiin inspektaroota eejensichaa akkamitti akka eegamudha. Inspektaroota gara naannoo tasgabbii hin qabnee fi miidhameetti erguun balaa qabaachuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Gama biraatiin ammoo hoogganaan eejensii atoomikii idil addunyaa Raafaayil Giroosi Iraan ji'oota muraasa keessatti badhaadhina yuuraaniyeemii deebitee jalqabuu akka dandeessu akeekkachiisuun haleellaa USA dhiyeenya kana raawwatte guddina niikuleeraa Iraan dhaabuu keessatti hagam shakkisiisaa akka ta'e agarsiise. Mallattoon tumsaa hordofame tokkollee waan hin jirreef sodaa warra dhiyaa sagantaa niikuleeraa Iraan gara marsaa haaraaf balaa qabuutti deemaa jira jechuun sodaataniiru. Iftoomina malee tooftaa malee diinummaa Teeraanii fi biyyoota dhiyaa gidduutti dabalaa dhufe irraa kan ka'e Iraan boombii niikuleeraa horachuu dandeessi jechuun shakkaniiru.